Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun qophii keessummaa mo'aati. Qophii keessummaa mo'aatiin keessummoota jajjaboo muuxannoo bu'aa bahii jireenya isaanii seenaa isaanii kan irratti nuuf qoodanidha. Dubdeebiin isin yeroo mara nuuf laattan nu jajjabeessee ittuma keessummoota jajjaboo isinii qabannee dhiyaataati jirra. Har'as egaa keessummaa addaa tokkoon qabadhee jira of biraatii Dooktar Jiinanus Fiqaaduudha kan jedhamu barsiisaa fi qorataadha. Waa hedduu isa waliitiin haasofna. Waa bahiin jireenya isaa dhaloota hedduu kan barsiisuutii danda'udha. Hojiiwwan gurguddaa umurii isaa kanatti nama hojjetee jirudha. Isin filannoo keessan televizyiinii mo'aa qophii keessummaa mo'aa taasifachuudhaan nu waliin turuu qofatu isin irraati eegama. Gama ogummaa kaameraan Raabseenaa Darajjeen waliin jirti. Qopheessaan qophichaan Efreem Malkaamuuti. Haga dhumaatti nu waliin ta'a. Egaa Dooktar baga gara qophii keessummaa mo'aas gara istiidiyoo mo'aas nagaan dhuftee anaa dhufu. Isinis bagaan nagaan eegdanii dabalataanis immoo waan affeertee waantis guddaa galatoome. Yerra deebi'ee ulfaadhu jechuun jaalladha. Yoon tarii waan hambise jiraate Dooktar Jiinanus eenyudha? Mee sirriitti daawwattoota waliin wal naa bari. Akkuma ati jette maqaan koo Jiinanus jedhama. Amma yeroo ammaa kana akka ogummaatti akkuma ati jette hojii qorannoo, hojii barsiisummaa akkasumas immoo iddoon turetti hojii mishiinumaa sin hojjedha. Akkasumas nan barsiisas nan barreessas. Egaa abbaa kennaa waa baay'eedha. Hin barsiistaa, hin barreessitaa, hojii mishinii dhuga ba'umsa jechuudha miti. Ergama guddicha sana sin hojjettaa, hin barattas qorannoos ni gaggeessita. Kana hunda al takkatti hojjechuun hin ulfaatu Dooktar? Egaa waan hundumtuu Waaqayyo yeroo nu laate yeroo sana keessatti wantoota hedduu hojjechuu dandeenya. Sababni isaa wantoonni kun daayimenshinii kallattii adda addaa qabaachuu danda'u. Kallattii kana keessatti immoo yeroo natti laatametti hangan danda'e hojjechuun dirqamadha waan ta'eef yeroon umurii lafarraa qabnu gabaabaadha. Yeroo nu laatame kana keessatti hanga danda'an hojjechuun dirqamadha. Waaqayyo kennaa tokko nu laatne waan ta'eef kennaa adda addaa sana bifa addaa ta'een hojjechuun barbaachisaadha jedheen amanani. Haa ta'u egaa waa baay'ee dubbachuuf deemna. Honga turte waggoota 5 darban ammaas jirta. Egaa isa sanas ganaa waa bal'aa kaasna waan ta'eef ijoollummaa kee akkamiitiin yaadatta? Mee sirriitti nu kaasi waa baay'ee nutti himtee dheena mana. Egaa haalli ijoollummaa egaa namoota hedduu wajjin wal fakkaata. Ani kan hin dhaladhee guddadhee Horroo Guduruuttidha. Godina Horroo Guduruu aanaa Baaboo Guduruu jedhamtuttidha. Baadiyyaatti kan hin dhaladhee guddadhee. Baadiyyaan kun immoo magaalarraa fagoodha. Laayinii kallattii warshaa sukkaaraa naannoo keenya bosona jira ture. Egaa akkuma beekamu jireenyi baadiyyaa keessaa akka ammaa kana teknooloojiin hin guddanne tokko hiyyumatu jira ture kun beekamaadha. Ani kan hin dhaladhe egaa hin beeku namoonni tokko ji'a 9tti dhalatu ani ji'a 7tti hin dhaladhe. Gaafan dhaladhu maatii keenya homaayyuu hin qaban turani. Jireenya hiyyummaa ture. Keessumaa kan hin yaadadhu ture mana keenya keessaa wanni nyaatamu waan hin jirneef yeroo baay'ee gara bosonaatti gadi baanee ijoollummaa keenya firee biqiloota irraa argamu bosona keessaa argamu funaannee jiraanna turre. Keessumaa haati keenyas waan fidduu waan hin qabnee fi haati keenya qarshii tokkoon boqqolloo burcuqoo tokko bittee gaafa akaayinuuf akkooftu akaayin sun yeroo akaamuun utaala waan ta'eef obboleessa kiyya wajjin illee wal lolaa turre. Kanaaf jireenya achi keessaa baay'ee ulfaata ture. Kana jechuun ani waanan keessa darbee farra rakkinni sun hin jiru jechuu miti namoota hedduu irra jira. Jireenyuma akkasiin dabarse jechuun baay'ee ulfaata ture. Wanti nyaannee bulluyyuu baay'ee ulfaata ture. Keessumaa abbaan keenya boodarra jabaatee hojjetee nu gargaarutti gara jalqabaa waanumti uffannee bullus ulfaataa ture. Waanumti nyaannee bullus ulfaataa ture. Egaa chaalenjii hedduu ture yeroo sana wanti nuti argaa turre. Garuu homaa nutti hin fakkaatu daa'ima waan ta'eef bosona keessa deemnee firaa biqiloota kana kuduraalee muduraalee kan argannu hin nyaanna. Kanaan alammoo yeroo baay'ee egaa wantoonni beekaman baadiyyaa keessatti dabaaqula kana raafuu kana beekamu wanneen firii tolumaan argaman wanneen kana nyaanneetu kan nuti guddanne booda garuu rakkoon maatis nu mudatee ture. Abbaan koo nu jalaa dhukkuba ture. Kanaaf abbaan koo tuma isa dhukkubuutti waa hojjetee nu geeddaree saniin booda hojjetee jireenya of danda'utti deemne
Saniin booda abbaan koo kan otuma isa dhukkubuutii nunis jireenya sana keessatti hin hojjenna turre. Anna yaadadha keessumaa otoo gara waggaa 5 fixiin ture kan inni qonna eegale. Qonna gaafa eegalu namoonni baadiyyaa beekuu danda'u. Hordaa kan jedhamu jira. Hordaa si gadi qabatu. Ani garuu jala taa'een akka kanatti qotaan ture abbaa koo gargaare. Kanaaf ijoollummaa keenyatti gara qonnaatti qonna hojjenna turre. Ani tokko waggaa 5 hin gahin iyyuu qonna hojjechaa ture abbaa koo duukaa, obboleessa koo duukaa. Sanii booda abbaa koos hojjetee jireenya keenya waluma jalaan fooyya'aa deeme. Saniin booda gara waggaa 6 tonguutiin kan gara barumsaatti nageessan. Egaa namatti tola. Yeroo sana yeroo jireenyi ulfaataan sun jiru har'a sadarkaa kanarra nan gaafa hin darba kun jettee yaadda umurii sanatti? Yeroo sanatti immoo hin darbu. Inni guddaan yeroo ijoollummaa sana tokko ofiyyuu hin beeknu turre. Magaaluma arguun iyyuu waan tokko ture. Akka darbu hin hubatta garuu yeroo sana wanti nuti hubannu nyaannee bullaalaati. Inni guddaan yeroo beeloftu kanatti yaaddu waa'ee boruu otoo hin taane dhuguma nyaadhee buluu danda'a yookiin quufee bulaa. Kanaaf quufee buluu danda'a moo hin danda'u isa jedhudha. Kanaaf waa'een boruu badaa sitti mul'atu gaafa hiyyummaa keessa jirtu meebiin namoonni achi keessa jiranii har'as jiraachuu danda'u. Kanaaf yeroo sana kan nuti hubannu bor dhuguma nyaannee bullaa akkuma namaa uffata kana uffannee sababni isaa anna yaadadha uffatumayyuu jechuudha kan bitadhe kopheema kanayyuu kutaa 7tti kan bitadhe. Kutaa 7tti amma kutaa 7tti barumsa gaafa deemuyyuu lafan deema ture. Keessumaa gaafa kutaa 1 gale ani hin beeku. Maybe namoota akaadaamikaalii adda addaa jiraatanii barumsa ta'a jedhee kan yaadu ani dhumas beera kutaa 1tti nan yaadadha. Jechuun dhumarran bahee dubbisuuyyuu kan hin bareen kutaa 3ttidha. Dubbisuumayyuu kan hin bare kutaa 3ttidha. Haga kutaa 7tti kopheeyyuu hin qabu ture. Kophee hin qabu ture. Onilii shurraaba tokko kan hin qabu ture. Kanaan ala uffata jijjiiramuu hin qabu. Akkuma namoonni irraa muudannoo akkas qaban keessa jiranii. Uffata keenya gaafa miiccannu hamma gogutti miiccameetu lagumatti miiccannee sanii booda gaafa nu gogu uffannaa uffanni biraan hin jiru kopheen hin jiru. Garuu achi keessa teessee immoo baradhee nan jijjiirama jechuun dirqamadha. Kanaaf namoota argitaan dhageessaa akka ammaa kana miidiyaa yoo dhibellee barachuun keessumaa gara sadarkaatti dhufuun 1, 3, 4tti ba'uuni yoo achi bahan bakka namni 1, 3tti ba'e akkuma waan hojii argatee iddoo guddaa ga'etti yaadama waan ta'eef hawwiin koo inni guddaa yeroo sanatti otoon 1, 3tti ba'etti ture. Garuu hagan elementarii baradhee 1, 3 bahee hin beekoni. Kanaaf yeroo baay'ee kutaa 1tti na yaadadha. Dhuman ba'a gaafa abbaa koo bira garuu 20ffaan baheen jedha. Maaliif abbaa koo waan hin sodaadhuuf abbaan koo kutaa 2 duwwaa baratee garuu akka nama barate caalaatti dubbisaa qo'adhu jedhee yeroo hundumaa waan na dheekkamuuf abbaa koo waan hin sodaadhuuf yoon 40ffaa bahee 20ffaan bahedha. Yoon 30ffaa bahee 15ffaan baheen jedha. Yeroo san akka ammaa kana kaardiin hin jiru. Kanaaf ufumaan itti hima waan ta'eef isayyummoo boo'een barsiisaatu qabxiin irraa kutee otuman jedhu garuu waan hin yaadadhu otuman jedhu otuman gadi cabsaa dhufu lafan cabsuun man ga'an ture. Jechuun 20ffaa baheen 40ffaa baheen 20ffaa bahee gaafan jedhu dhugumammoo yeroo booda immoo 20ffaa nan bahan ture. Maybe inni sun akka mul'ataatti natti fakkaata takka namni yaa'utti yaadee mul'atan jedhiin malee gadi cabsaa dhufeen kutaa 8 gaafan ga'u 4ffaa baheera. Kanaaf asuma gadi hir'isa 41 irraa utuma hir'isu dhumarratti kutaa 8tti 4ffaa bahuu koo yaadadha. Sadarkaa lammaffaatti dhuftee sadarkaa keessa seente? Sadarkaa lammaffaatti iddoo biraa deemnee waan barannuuf magaala biraa ture magaala Kombolchaa jedhamutti kan hin baradhe fagoodha achirraa magaala teenyee barannaa gara kiiloomeetira 24 ol fagaata. Iddoon sun egaa mana barattoota hedduu wajjin kireeffannee waan teenyuufi dhuguma haayiskuulii gaafa galan yeroo san Ingiliffii jalqaba. Ingiliffadha waan ta'e baay'ee ulfaata yeroo sana egaa Ingiliffaan hin beeku. Jalqaba otoo hin beekin akkuma tasaa ta'eetti yaadees haa ta'u qormaata tokko 10 irraa 10 finnaan barsiisaan badhaasanaa laate. Sun immoo akka riwaardii akka badhaasanaa ta'ee jabaadhee hojjechuun jalqabee dhumarra kutaa 9 gaafan ga'u akkuma jalqabeen kutaa korraa 1ffaan ba'e ooliirraa immoo 2ffaan ba'e. Kanaaf elementary school irraa gaafanii high school itti deemu raadikaalii jireenyi koo tootaalii naaf jijjiirame. Kanaaf gaafa waan dhaqu 1ffaan ba'e ooliirraa 2ffaan ba'e kutaa 10ttis akkasii kutaa 11 12tti immoo ooliirraa 1ffaa ba'e. Waan ajaa'ibaadha.
Gaawwan hin jijjiiramne hin jiru jechuudha. Kun seenaa ajaa'ibaa dhagahaa jirra. Maal gootee hidhamte wayita sanaa? Umrii akkamiitti hidhamte? Turtii kee yeroo sanaa hoo akkamii yaadatta? Akkuma siin jedhe yeroo sana kutaa 10 akkuma fixeen 4 fidee kutaa 12ffaa otoon baradhu kutaa 11ffaa yeroo baradhu turetti magaala Shaambutti kan hin baradhu ture. Yeroo sana yeroo siistema mootummaa sana keessa jeequmsatu ture. Barattoonni warri kutaa 11ffaa fi 12ffaa wayyaa adii daalacha kana kan yuunifoormii uffanna turre. Yeroo sana barattoonni jeequmsa kaasaniin beekun ture. Gara manaatti otoo galluutii ijoollee hunduma reebu turani. Anis yeroo jalqabaa sana karaattiin argatanii ani daa'ima badaa umuriin koo fiigee jalaan boon ture yeroo sana. Baay'ee na reebanii ilkaan koo yeroo sana na jalaa cabee sanii booda jeequmsa waan ta'eef gara manaatti hin gale. Yeroo sana gara manaatti kan reebame gale ana ture. Gara manaa gaafan galu guyyaa tokko egaa namoonni bifa adda addaa qabaachuu danda'u. Akkan waan poolisii ajjeese mana galeettiin fudhatame. Akka mana gubaa tureettii fi akka wal gaggeessaa tureetti galee. Na yaadadha loltoota nama 71tu na barbaacha dhufe. Egaa Waaqayyo nama oolche malee rasaasa kilaashii 10tu natti qabamee ture. Tokko yeroo murteessaadha. Lammaffaa Waaqayyo gaafa nama oolchuu jara sanaan harka laateeraa jennaan hin ajjeesinaa jennaan fuudhamee gara torbee lamaa fi mana dukkanaa keessa hidhamaa ture. Mana dukkanaa sana keessa nama 24 teenye hin teenye malee ciisni hin jiru. Manni isaa seentimeetira 3 baay'isuu 4dha. Nama 24 taa'uu duwwaadha. Torbee lama guutuu hinuma jilbeeffatanii taa'u. Egaa baay'ee ulfaataadha. Torbee lama keessa otoon gara sanqalleetti na deemsuuf jiranii gidduutti namichichi bulchaan godinaa yeroo sana dhufanii ilaalanii wanta sana akkan hin goone hubannaan gara barumsa keetti deebinaan jedhanii sana booda mana dhaarraa kan hin bahe. Egaa manidhaa sun yeroo sana egaa mana dukkanaatti waan ta'eef onilii mana booliif gadi baana. Baay'ee ma ulfaataa ture. Saniin booda egaa kutaa 12 gaafa fixu akkuma nama meedisinii nagahee ture. Ammas raawundii lammaffaa immoo maatii koo duukaan hidhame. Inni yeroo sana baay'ee ulfaata ture. Maatii koo duukaan ammas nama ajjeeftedhen yeroo lammaffaa hidhame. Yeroon sun baay'ee ulfaata ture keessumaa tokko maatii koo duukaan hidhame, boleessa koo duukaan hidhame, abbaa koo fi maatii koo duukaan hidhame. Iddoo nagaillee hin beeku ture, yuunivarsiitii kam akka nagaye hin beeku ture. Achi hiyyummaan ulfaata manadhaa keessatti yeroo sana manadhaa Shaambuu ture waggaa tokko. Achi keessa akka yuunivarsiitii nagaye beeka ture. Garuu immoo waan hedduu waan ulfaatuuf achi keessa na yaadadha. Waan itti hojjettu waan hin jirreef maatiin kee gaafa hidhamu achis manadhaa keessa gaafa jirtu tokko nam baalaati murtiin kun otoon jedhe eegaan ture. Bahee barumsa kootti deebi'aa gaafa hin jedhu dhumarratti waggaa 7 murteeffame. Aarii sanarraa kan ka'e dookimentii koyyuu cireen ture abdii kutadhee. Guyyaa meeqa qoricha liqimsuuf yaadeera achi keessaa baduufis yaaleera. Sanii booda immoo addacha jeeqxedhanii waggaa 3 natti murteessanii. Almost gara waggaa 10 jiijaa ture boodallee inni addacha jeeqxedhan narraa ka'e malee. Egaa inni ulfaataadha yeroo sananii hojii humnaa hojjechaa ture. Keessumaa teenisii kana guyyaatti miindaan koo birrii tokko ture. Gara 6 guyyaa 4 jara 6 oliif kanan hojjedhe. Sanii booda immoo TV mana sirreessaa keessatti namootatti televiziyoonii yeroo akka ammaa kana irra deemeen kutaa kutaarra deemeen televiziyoonii kana warra sirbaaf sirba warra faarfannaaf faarfannaa warra televiziyoonii barbaaduuf televiziyoonii tokko duwwaa jira waan ta'eef irra deemee kireesseen agarsiisa ture. Egaa waan hin argadhu qarshii tokko yookiin 2 guyyaatti. Jireenya akkasii keessa ture egaa hojii humnaa hojjechuun ulfaata. Sababni isaa mo'atti argachuuf otoo hin taane nyaatichi keessaan mijatu waan ta'eef si beelessa. Ittumaan nyaachuu fida daabboo bitachuu fida ture inni guddaani. Yeroo itti murtaa'e nan bo'a ture gara 6 ture kan hin bo'u ture. Still wanti sun gaafa yaadu achi baheeyyuu gara waggaa 10 oliif wanta sana irraanfachuu hin dandeenye. Continuous iyyuu akka tiraawumaa ta'e ibin waggaa tokko asitti kan inni wanta sana irraanfachuu danda'e.
abbaan koo du'ee abbaa koo irraanfadheera garuu wanta sana irraanfachuu hin dandeenye ture. Yeroo hundumaa waan hin boo'u turee fi gara ji'a ja'a boo'icha sana dhiisuu hin dandeenye mana dhaarraa yoo ba'e. Yeroo hundumaa natti dhaga'ama ture tokko san hojii humnaa hojjedhu ture. Lammaffaa ganamaa galgalaa hojii dhagaa guurraa maalii guurraa guyyaa tokko dhagaan irratti kufee gatiittiin koo cabee. Otoon achi keessa jiruuti gaaf tokko dhagaa otoo guuraa jirruuti dhagaan irratti kufee otoon aduu keessa rafaa jiru mana sirreessaa Naqamtee keessatti of argeen guyyaa baradheen galgala mana hidhaatti galuu isaan arge. Sanii booda naa jijjiiraan jedhee waggaa tokko mana sirreessaa Shaambuu keessa ture waggaa tokko booda naa jijjiiruun gaafadhee. Yeroo sana immoo namni jijjiirrachuu danda'u barataa kutaa 1.8 duwwaadha. Inniyyuu manni sirreessaa 1.8 kan qabu magaalaa Naqamtee keessa duwwaa jaatoo waan ta'eef sanii booda isa yuunivarsiitii dhiisanii 1.8 jedhanii naa jijjiiranii. Gaafa mana sirreessaa jaatoo keessa dhaqu naman beekuun qabu. Na yaadadha gaafan jalqaba dhaqu idduman ciisuyyuu nan dhabe. Mana sana keessa mana guddaa jira nama 365 toltu jira. Karaarra dhagaa karaa namni boolii dhaqu yaa manni booliis manuma keessadha waan ta'eef ganama dhangala'aa kun beekamaadha. Iddoon ciisu waan dhabee fi torbee lama guutuu karumarra daajjaa yookiin immoo qodrosa jedhan hafadheen ciisaa namni narra deema ture. Saniin booda otoon akkasitti jiru torbee tokko booda immoo iddoo fincaanitti fincaamu naa dhaatame. Achi keessa iddoo gaarii argachuu fi yookiin nama beekuu qabdaa yookiin humna wayii qabaachuu qabda achi keessas yookiin qarshii wayii qabaachuu qabda iddoo gaarii argachuu fi sanii booda mana fincaanii bukkee dhagee mana fincaanii bukkee ciisaan ture jechuun fincaan asitti namni bobbaa asitti namni fincaan garuu asitti ciisa ture. Na yaadadha namni natti fincaa'u jira. Gara torbee lamaa booda mana fincaanii bukkee kotti fincaa'ama namni irra dabarsee natti fincaa'u jira ture. Maaliif ta'e jechuun ulfaata. Sanii booda torbee lama guutuu nan boo'ee numan bo'aa. Na yaadadha mana dhaa keessattis yeroo meeqaa waan hin bo'uuf ani kaayyoon koo sun karaa tafuusaa waan hin bo'uufi. Waajjira warrumti mana sirreessaa poolisoonni akka waan baduuf ka'etti na shakkanii akka ol hin baane naan jedhu sansalata kanaanis yeroon itti hidhameeru qaba. Garuu booda dhaqee waan itti himeef baay'ee naa gaddu turanii. Sanii booda gara ji'a 4 booda ajajaan mana sirreessaa sun gara yuunivarsiitii Wallaggaatti guyyaa baratee galgala haa hidhamu bakka carraansaa akka hin dabarre wagguma tokko illee haa ta'u ji'a 6 barataan jedhanii naa barreessanii Koomaandar Dassaalany Bal'aa jedhamu amma lubbuudhaan hin jiranii. Xalayyaa gaafa Wallaggaa yuunivarsiitii naa barreessan tokko karaa seeraatiin hin danda'amu. Namni mana sirreessaa taa'ee barachuun hin danda'amu. Lammaffaa immoo itti ulfaata waan jedhamuu fi yuunivarsiitii Wallaggaa yeroo piraaktisii eeyyamtuu fi iddoo biraa yoo deema ta'e kun immoo hin danda'amu ture. Ammas na didanii otoon akkasittiin jiruuti dhiisee as gara Qaallitti dhufee teeknika wayii barachuuf anaati jedhu gidduutti gara mana Wallaggaa yuunivarsiitii dhaqee ofii kee gaafatadhu jennaan dhaqee gaafan gaafatadhu atiyyuun dhiifta waan ta'eef takka barattee siin ta'uu naan jedhanii. Isaa booda nan yaala jedhee naa eeyyamanii. Wanti seeraan immoo eeyyamamu karaa tokko dhoksanii mana eeyyamanii ganama dhaqeen baradha. Galgala immoo manatti gala ture. Yeroo kana namni naa mallatteessu jiraachuu qaba. Maaliif poolisiitu na geessuu qaba. Dhumarra garuu poolisiin tokko Dassaalany Renderraa jedhamu otuma san beekin anuu siin mallatteessadhee lamu fayyaa waa godheef miti akkumatti haaluma koo laalee naa mallatteesse. Kanaaf guyyaa dhaqeen galgala dhufaa. Yeroo sana sa'aatiin itti ba'u beekamaadha. Isaanitti itti galu beekamaadha. Waan hunda caala booda garuu iddoo kutaa jirru sana keessaa warra daabboo wajjin hojjetan wajjin hin gale. Warra daabboo wajjin hojjetanii nama muraasa nama 8 ta'anii galu. Egaa namummaa namaa achitti hin argani jechuun namni namaa jiraata hin jedhu. Jarri sun anaaf kaanii daabboo kaanii na eegu. Akka haadhaatti daabboo hojjetanii irbaata qopheessanii na eegu. Yoo natti qorrellee ofii isaanii fuudhanii anatti uwwisu. Sababni isaa manni isaa keessi qorqorroo waan ta'eef halkan 8 kaanii daabboo toshuu waan natti qorruuf isaa wajjin naqeen iddoo mana daabboo isaa wajjin kurraaziitiin dubbisa ture isaan ibsaa yookiin ibsaaf kurraaziitiin dubbisa ture. Egaa hin turreeyyuuti ani barachuu jalqabee tokko eega barumsi darbee gara torbee 3 booda kan hin naqe. Barumsaa hin darbee
Lama gaafa naqu namni na baqata ture. Mana yuunivarsiitii keessa gaafa deemu namni na sodaata. Nama ajjeese waan jiru mana dhaa waan jiruuf gaafii poolisii fudhee gaafa naqu namni sodaata. Inni saayikoon jira. Namni natti quyyuu nama tokko duwwaadha inni kaan na baqata. Gaafan kara magaala keessa deemu asii achi goruu hin danda'u. Maaliif isuma karaarraa waa bitadhee nyaadhullee naaf eeyyamaa miti. Magaala keessa taa'ee kaaffee dhaqee waa bitachuu hin danda'u. Bitachuus miti waan itti bitadhus immoo hin qabu ture. Kanaaf cost sharii isa maal gochuun nen kaaffee guutuun dirqama ture. Nen kaaffee yeroo sana guyyaatti birrii 8. Namoonni tokko tokko kan isaan nen kaaffee guutan isaanii hafee yookiin immoo itti dabalatanii nyaata gaarii nyaachuuf. Ani garuu nen kaaffee sanarra hambifadhee gatii taaksii godhachuufi. Kanaaf birrii 8 guyyaa biskuutiin nyaadhaa. Saa 8 ga'ee immoo nan beelaan ture. Isumayyuu maaliif kaayyoon koo saantima 50 ture gatiin taaksii. Saantima 50 sana seef godhachuuf jecha saantima tokko saantima 50 birrii tokkotti sana seef godhachuuf jecha nen kaaffee fayyadamaan ture. Garuu ganama kaaffee yuunivarsiitiin qaqqabadhu. Galgala isa mana sirreessaan qaqqabadhu. Kanaaf gidduutti ani beelaan miidhamaan ture. Yeruma sanayyuu otuman akkasittiin jiruuti immoo mana sirreessaarraa ajaji qajeelfamu olaanurraa akka barachuu hin dandeenye xaalayyaan naa dhufe. Oliyyannoon kiyya immoo kan mana murtii walii galaatti ilaalamaa ture nan deddeeman ture akkuma nama sirreessaa keessa jiru. Otuman akkasittiin jedhuutis ministeera tokko akkuma isaatti baradheen fite. Yeroo sana abdii kutachiisaa ture. Ganama yeroo bokkaan natti rooba ture. Galgala yeroodhaan galuun natti ulfaataa. Anis namni galgala dubbisuun beeku gaafii shaamaatiin dubbisaa. Gaafii moddoo sana ibsaan naqaa. Daabboo isaa wajjin tolchuudhaan isaan gargaara. Isaan akka haadha koof akka abbaa kooti. Yoon taaksii dhabee waan hojii humnaa birrii tokko irraa hojjetan naaf laatu. Namoonni achi keessaa jabaadhu jedhanii hundi isaanii jechuun danda'a. Meebii takka namni hatee achi galeera. Nam tokko nama ajjeese achi galeera. Garuu anaaf hundi isaanii akka haadha koof abbaa koo turan. Saantima 50 naa laatu. Saantima 20 naa laatu. Kan hundumaa keessatti akka abbaaf haadha kootti turan. Anis gaafan sana hojii tola ooltummaa yeroo sanan eegale. Sababni isaa gaafan galuun immoo ijoollee irraa wayyaa makadhee karaa charchii namoota irraa fudheen isaaniif gala ture. Otoo akkasittiin jiruuti. Ministeera tokko gaafan baradhu 4 fidee kan naaf eeyyamames ministeera tokko ture. Isaa booda akka dhiisuu qabu natti himame. Innaa jaarsi naaf eeyyamanii rakkoo hin qabu. Ati 4 fiddee miti jabaadhu baradhu. Ani aangoo koo gadhiisu wayyanaan jedhanii itti fufanii barachuu jalqabe. Ministeera lammaffaa sotoon baradhu. Dhumarra gaafan galu dhumarra waggaa tokko fixuu gaafan ga'u manni murtii sun keezii jallinaa waan tureef bilisan ba'e sanii booda gara yuunivarsiitiitti galuu danda'e. Egaan yeroo achi ba'u anaaf wanta haaraa ture. Gaafa yuunivarsiitii galu ibsaa mayyuu argeen beekoni. Baay'ee ulfaataa ture. Mana sirreessaa keessa kan hin uffadhu uffata fannoo diimaati. Bidilibsiima isaanii uffadhaa. Yaa'u kan lafarra qodooma rabna malee waan biraan hin jiru. Ani yeroo jalqabaaf gaafa yuunivarsiitii galu firaashii isaa ispoonjii irra rafuun anaaf yeroo jalqabaati. Ibsaa marguunuu jalqabaati. Innaa bitaa manatti gala ture jalqaba. Innaa jireenyi mana sirreessaa keessa baay'ee ulfaata. Kanaaf hin irraanfanne keessa sabni irratti fincaa'aa ture hin irraanfadhu. Achittis immoo hojii humnaa hojjechaan ture. Itti gaafatamas ta'eera takka mana sirreessaa keessatti hojii herregaa ta'ee hojjechaan ture. Miindaan koo ji'atti qarshii 30 ture guyyaatti qarshii tokko ture. Isas takka hojjedheera. Achi keessa gaafan taa'us immoo ijoollee barsiisaan ture. Innaa ijoollee dargaggoota barumsa dargaggootas barsiisaan ture. Ijoollee kutaa 9 barsiisaan ture. Dhiifatamni naafaa godhamu jedhamee yaadamee dhiifatamni sunis na jalaa hafe. Dhumarratti garuu Waaqayyo na gargaare waan hunduma isaa dubbiinis garagalee. Dhuguman jedha poolisoonni achi keessa jiran keessumaa dubartoonni harmoo akka haadhaatti gaafan buuna wajjin ba'u. Yeroo mana sirreessaa keessa hammi barumsa jalqabutti ani otoo booyin ooleen beeku ol ba'e hundi isaanii na wajjin ba'u turani. Innaa poolisoonni hedduun isaanii namoonni negatiivii qaban namni tokko lama jiraachuu danda'u. Garuu maajoriitiin isaanii bakka jafaadhu jedhanii na gargaaraa turan na wajjin ta'anii bakka jechuun ani jaalala namaa dhimmuu. Iddoo kamittuu agarre biyya kam keessattuu agarre mana dhaa yookiin mana sirreessaa keessatti argee kan namni ofiisaa toonyaatiin nama harka afaan nama kaa'u kan poolisoonni ofii isaanii naa dhimmanii otoo nan beekin naa mallatteessan dhaqi baradhu aangoo koo irraa bu'uunaa wayya jedhanii keezii kootti warra aangoo isaanii dhaban namoota akkasiitu gatii naa kaffalan jira. Kana hunduma immoo
kan godhaniif immoo waan waaqayyo keessaanii kaa'een malee namni dandeettii isaatiin akkas namaa ta'a jedhee si yaadu namni akkas namaa godha jedhee si yaadu. Egaa waan ajaa'ibaa dhageenye Dooktar Jinanus namni kutaa tokkotti sadarkaa dhumaa bahee barataa hunduma keessaa baay'ee miira namaa waan tuqudha. Dhuftee immoo kutaa 10tti tokkoffaa akka ooliitti immoo lammaffaa 11-12ttis kutaattis ooliittis tokkoffaa baatee mana amala sirreessaa keessa taatee immoo hidhamtee kutaa 10ttis 4 fidde miti. Kutaa 10ttis 4 fiddee deebitee immoo mana hidhaatii immoo yuunivarsiitii deebitee barnoottis darbee hordofaa qabxii 4 fiduu jechuun egaa dandeettii addaa agamii akka qabdu kan namatti agarsiisudha. Turtii kee yuunivarsiitii Wallaggaa faarmaasii qoratte. Faarmaasii barattee waggoodhuma irrattis warqeedhaan badhaafamte miti. Yeroo egaa akkuma jette aguma yuunivarsiitii galeen yeroo sana akkuma siin jedhe mana sirreessaa keessatti naaf ulfaataa ture sababni isaa bokkaan roobaa sii gadeen rooba ture handaawwatii koo hammadheen bula ture isan irraanfadhu sani booda gaafa mooraa gale akkuma jette mooraa keessa gaafan gale waan hundumtuu naaf haaraa ture. Mooraan baay'ee ulfaata ture ani ibsaa kan argeen beeku sana namni halkan sa'aatii 6tti dubbisuun beeku waan hundumtuu anaaf natti ulfaate indagana akka nama tokkoon ta'e isa sanatu natti salphate natti fakkaatan sababni isaa namni addaatti waan godhe keessaa ba'uun ulfaata ture. Sani booda akkuma namaa dubbisuun jalqabee hojjechuun jalqabee sani booda kaayyoo erga mana sirreessaatti 4 fidee 4 sanarraa hir'isuun qabu jedhee laayibireeriitti hin galan ture. Kanaaf laayibreeriin suni teekzoonan jedhamtu jirti. Laayibireerii sana keessaa bakka koo namni hin taa'u. Every time bakka koo namni hin taa'u. Yeroo hundumaa ganamaa magalgalaatti laayibireerii keessan taa'a. Sani booda na yaadadha akka mudannootti yeroo mana sirreessaa turre nyaati isaa mijataa waan hin turreef cirracha waan qabuuf garaacha na dhukkubee torbeetti mana hospitaala ciisan ture na dhukkuba ture. Otoon akkasittiin jirutti garaachi kun haa baqaqu. Opereeshinii haa ta'uudhaan gara Finfinneetti otoon deddeebaa jiru. Baay'ee gara gaastiriik kaanserii tamma jijjiiramu ta'ee. Sana haa ta'u garuu tolas deddeebi'aa jiruuti waggaa 3ffaa yeroon baradhu asumaanuu booda kaasuu dandeenya malee gara biyya Chaayinaa kan hin deeme. Sani booda waggaa 5 achumatti baradhee waaqayyo na gargaaree simisteera 10 4 fidee achumaan meedaaliyaatiin eebbifamee kana ture Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti. Waan ajaa'ibaadha. Achi barsiisaa taatee achitti haftee? Achumatti akkuma sana fixeeni achumatti barsiisummaatti hafee sanii booda kan waggaa 2 hojjedhee gara Jimmaa Yuunivarsiitii Kilinikaal Faarmaasii achitti immoo Jimmatti immoo maastersii kiyya baradhe. Ergasii Jimmadha moo Wallaggaadha gara Chaayinaatti kan si erge malli gara Chaayinaatti? Achirraa Jimmarraa fixeen gara Wallaggaatti deemee sanii booda hedduu ture chaalenjii ture ergasiis erguma achi bahees immoo ergasii manadhaatti deebi'ee manadhaa keessas tureera ergasii waan hundasaa kaasuun barbaachisu malee achi booda ofii koosii hedduu yaaleen akka hin deemneef iyyuu chaalenjii hedduu ture namootarraas haa ta'u karaa adda addaas haa ta'u waan hundumtuu natti cufamee ture garuu ofuma koo yaalee argadhee sanii booda bara 2020 kan gara Chaayinaa toon taane Hong Kong deeme. Chaayinaa kan hin deeme bara yeroo jalqabaaf bara 2011 yeroo waggaa 3ffaa baradhu otuma na dhukkuba siin jedhe garaacha na dhukkubas deemuuti. Biyya irraa barattooti selektii ta'anii nam tokko Hawwee kaampaanii kan jedhamu ispoonser godha ture. Anis Wallaggaa Yuunivarsiitii keessa barattoota 22 akka Itoophiyaatti deeman keessa yeroo sana gara Chaayinaa tuur goone waan hedduu yeroo sana kan hin bare gara Chaayinaatti yeroo sana na yaadadha Piraayim Ministeerii yeroo sana Mallas Zeenaawiin nu duukaa jiru turanii yeroo sana achi kan hin deeme inni amma garuu kan hin deeme Hong Kongidha. Chaayinaa lixuun hin danda'amu jarri Sistemii tokko yoo jala jiraatan iyyuu biyya Chaayinaa miti. Kanaaf PhD kiyya kan hin deeme gara Hong Kongidha malee gara Chaayinaa miti. Egaa namatti tola. Hong Kongitti turtiin kee maal fakkaata ture? Achittis waggoota 5 dabarsite jedheen yaada. Aadaan barachuu, barsiisuu, waa garaagaraa laalleera. Miidiyaaleen garaagaraa yoo interview si godhanu, dookumentarii kee yoo hojjetan waa hedduu argineerra achitti. Sun maalirraa ka'ee dhufe barnoota aadaa hojii turtii kee akkamiin yaadatta? Turtii gara Hong Kong kan hin deeme keessumaa bara 2020 ture. Akkuma iskuulii keenyaatti iyyuu nama gurraacha yeroo jalqabaa fudhatan. Na yaadadha Profeesarri koo eegan achi deemeeti mee ilaalla akkuma shaakalaati Afrikaa fudhannee ilaalla jetteeti kan isheen na fudhatte akkas jettee natti maa turte. In shakku yeroo baay'ee wantoonni akkasii warra gurraachi kun potenshaaliin isaanii gara gadiitti jedhanii shakku natti fakkaata.
booda akka naqee yeroon sun yeroo COVID ture baay'ee ulfaata ture. Namoota arguun hin jiru barumsi online ture. Baay'ee jalqaba ulfaata ture haalli kaalchariin biyya sana haalli nyaata isaa haalli hawaasummaa jireenya biyya sanaa baay'ee ulfaata ture. Garuu akkuma deemeen dipaartimentiin barbaadu sin arganne waanuma haaraattiin jalqabee inuman dubbisan ture. Egaa wanta jireenya koo keessaa ani waa arginaan hin dhiisu. Mooraa sana keessa akkuma naqeeni scholarshipin haa ta'u dorgommiin haa ta'u whatever ani himan dorgoma na ilaallatu sun ilaallatus. Yooma nama Hong Kong jedhayyuu ani ittuma galcheen ilaalaman hin dhiisu. Sababa kanaaf otuman dorgomu na yaadadha pirezidaantii barattoota medisiinii ta'ee filatamee ture. Internaashinaali barattoota biyya adda addaa dhufaniif itti gaafatamaa ta'e. Kun immoo even namoota pirezidaantii yuunivarsiitii duukaa namoota biyya bulchan sana duukaa yookaan communicate godhu na fayyadeera. Keessumaa waanuma whatever hanfee haa ta'u kilabii kam haa ta'u maalii taanaan nas ilaallatiin taanaan an applying godha waan ta'eef kun immoo isaan akkuma representative international student ta'ee hojjechaan ture. Egaa barumsi jalqabanatti ulfaatee ture. Egaa akkuma siin jedhe eeriyaa isaas hin beeku ture. Lammaffaas immoo kaalchariin sunis ulfaata ture. Garuu successful ta'ee barumsa kiyyayyuu warra hamma PhD amma baratanii caalaa researchii barbaachisu PhD barbaachisu ani waggaa tokkotti hin fixe. Kanaafi normally PhD makiyyayyuu waggaa tokko walakkaatti na eebbisiisu gaa ture. Garuu galee waan iddoo biraa waan naqnee Profeesarri koo waggaa tokko walakkaatti amma already PhD fixeette garuu barachuu waan qabduuf jettee waggaa 3 baradhee researchii koos excellentiiti waan hunduma isaa successful ta'ee akkuma achitti iyyuu qabxiin koos bareedaa ture. Activity karaa hundumas yeroon achi keessa tures reaching out award jedhamu young scientist pharmacy award jedhamu badhaafameen ture. Kanumarraa kan ka'e bara 2023 dorgommiin young scientist akka addunyaatti gaggeeffamu ture. Isa iyyuu departmentii koorraa dorgomee iskuuliitti dorgomee hamma yuunivarsiitii dorgomee darbee dabalatas hamma Hong Kongitti darbee dorgomee nama 5 Hong Kong keessaa Hong Kong representii godhan keessaa gara Singapore deemee global young scientist summit irratti hirmaadhee. Even Afrikaa keessaa iyyuu namni hirmaate nama 2-3dha. Kanaaf tootaalii young scientist yeroo sana nama 300 selected ta'an keessaa ani yeroo sana tokko ture. Isayyuu Itoophiyaa bakka beektoon ta'an Hong Kong iyyuu darbee rabbi na gargaare warruma Hong Kong keessaa iyyuu caalee filatamee yeroo sana successful ture. Kanaaf wagguma tokko walakkaatti PhD kiyya almost fixeen turenna. Isaaf immoo research hojjechaan ture. Ani gaafa eebbifame research 7 ol publish godheen successful ta'een fixe. Sanii booda achumaan immoo gara yuunivarsiitii biraatti 2024 qabee hamma ammaatti immoo postdoc City University kan jedhamu keessatti postdoctoral researcherii ta'ee hojjechaan ture. Achitti immoo researchis nan hojjedha. Barumsas ijoollee nan barsiisaa supervises nan gochaan ture. Kanaafi walumaa galatti researchii kootti successfulidha hojii qorannoo keessatti gaggeessaa ture. Bara 2023 asiyyuu akka Itoophiyaatti young researcherii kan Itoophiyaa Pharmaceutical Association iyyuu meedaaliyaa badhaafameen ture. Sanumarraa kan ka'e iddoo adda addaa deemuu danda'eera. Amma researchii kiyya biyyoota Awurooppaa Ameerikaa deemee pirezentii gochuutti danda'eera. 2024 immoo saayintistoota researchiin isaanii saayitii ta'an parsentii 2 keessa galuu danda'eera. Kanaafi Stanford Universityin saayintistoota researchiin isaanii akka referansiitti fudhatamu keessa ani isa tokkodha. Kanaafi 2% saayintistii keessa galuu danda'eera. 2023 fi 2024 ammaatti jechuudha dhufus nan gala jedheen yaada. Kanaafi akka young scientists keessa galeera. Warra machinerii keessattis amma immoo dabalameen jira. Hojii qorannoo gaggeesseen almost researchoota gara hiriyoota koo duukaa namoota beeku duukaa gara researchiiwwan 120 ol maxxansiisuu danda'eera. Kun immoo ogguma 6 keessattidha isaan iyyuu akkamitti yeroo kana keessatti hamma kana hojjette hamma jedhamuttidha. Kanaaf Waaqayyo na gargaare karaa qorannoo kiyya successful ta'ee hojii gaarii hojjedheera. Kanadha Hong Kong keessatti. Kanaafi sanumarraa kan ka'e akkuma namoota duukaas miidiyaa duukaas wal baruun hin dhufee akka fakkeenyummaatti international student ta'e akka fakkeenyummaatti karaa hundumaan miidiyaa adda addaafis akkasumas immoo yuunivarsiitiin newspaper isaan irratti baafatu irratti muuxannoo kiyya hedduu barreessaa turanii. Kana miidiyaan adda addaa jechuun baay'een isaa namoonni asiin beekan afaan isaaniitiin waan barreeffamu malee miidiyaa isaaniitiin afaan mandarinii fi afaan kaantoonisiitiin hedduu maxxanfamaa tureera.
Kun egaa yoo Waaqayyo nama gargaare malee biyya ofii keessaa baanee achitti amma kana milkaa'uun ulfaachuu danda'a. Baay'ee milkii guddaadha. Egaa namni ganamarra bu'aa bahii jireenyaa ulfaata haga kanaa dabarsee har'arra immoo sadarkaa kanarra ta'e milkaa'ina akkasii gonfatee taa'ee dhalootaaf qooduu arguu caala wanti nama gammachiisu jira jedhee yaadu. Waan gaarii dhamte? Waan gaariidhaan guddaan jiraatanii irra ga'u. Egaa nama ajaa'ibaadha ta'e Dooktar maal jaallatta yeroo boqonnaa kee kubbaa taphachuu jaallatta? Guddaan hunda caala kan hin jaalladhu nama gargaaru natti tola. Itti aanee immoo akka boqonnaatti wanti natti gammachiisu ispoortii hojjechuudha. Kanaaf barumsa irrayyuu jalqaba kutaama tokko irraa jalqabee hamma barumsaa ga'utti ishee uffatarraa hojjetamu hamma barumsaa ga'utti karaa sa'aatii tokko walakkaa waan ta'eef sa'aatii tokko walakkaayyuu lafarra dhiitaa deemeen achi ga'a. Kanaaf ani barumsa duukaayyuu kubbaa walitti fidu ture. Kubbaa baay'een jaalladhan ture. Yeroo baay'ee garuu daareshinii sana deemuun ni ulfaata. Lamaan isaa wal bukkee deemuun ni ulfaata. Yaa'u maajoorlii tokko filatta yookiin barumsa filatta yookiin kubbaa filatta. Ani garuu barumsa filadhe sababni isaa haaluma tokko tokkooni. Kanaaf kubbaa baay'een jaalladha. Lammaffaas teekwaandoo hojjechaa ture yeroo Wallaggaa Yuunivarsiitii keessa ture. Teekwaandoo amma bilaakii fixee daanii tokkoffaa qaba ture. Kubbaa immoo achittis Wallaggaa Yuunivarsiitii gaafan tures yeroo baradhus hojjechaa ture taphachaa ture. Achi gaafa Honkoong deemus immoo kilabii barsiisota istaafiis nan taphadhan ture. Kan barattootaas nan taphadhan ture. Kan warra Chaayinaa keessas sadansaa keessaa nan taphadhan ture. Kanaaf aktiivili torbeetti guyyaa 3 guyyaa 4 iddoo kubbaarraan dhibuun ture. Ammas achuman jira. Namatti tola. Egaa argeera yeroo tokko waliinuu taphannee irraatii yaadattaa kee hin beeku. FM Faanaa Naqamtee fi Wallaggaa Yuunivarsiitiin waliin taphannee turre. Sarara duraarra taphatta. Baay'ee taphataa masirrii piroofeshinaalii fakkaata. Yoon dogoggoruu baadhee galchii 6 yookaan 7 wayii nutti galchitanii sana keessaa gara 4 wayiitti nutti siidha kan galchee. Egaa too jabeessitee achiin iyyuu milkaa'uu ni dandeessa jedhee namanaa egaa waan waaq jedhetu ta'a. Inni ati amma qabattee jirtu baay'ee hojii guddaa, hojii hawaasaa bal'aadha. Hojii dhuga ba'umsaa, hojii kitaaba barreessuu irrattis xiyyeeffattee ni hojjetta. Kitaaba akkamii barreessite? Hojii dhuga ba'umsaa achumaan si kaasu Honkoong gaafan jiru. Biyyi sun kiristaanummaa waan hin qabneef hojii mishiinarummaa namoota biyya Kanaadaa fi Switzerland irraa dhufa waliin karaa dhaabbannee egaa biyyi sun kiristaanummaa fi mijatu waan ta'eef karaa dhaabbannee tireenii keessa dhaabbannee hojii mishiinummaa hojjenna torbeetti. Hojii mishiinummaa achi keessatti nan hojjedha. Lammaffaa immoo durumarraa qabee kitaaba barreessuu nan barbaada ture. Hojii koo jedhee otoo hin taane dhaloota faayidaa jedhee kitaaba barreessaa. Keessumaa kitaaba inni barreessu immoo gara hafuuraatti kan xiyyeeffatudha. Gara fuulduraatti garuu kitaabolee xiinsammuu barreessaan jira. Ammaaf garuu kan hin barreesse yeroo jalqaba akkuma siin jedhe waan mul'ata koo duukaa deemudha. Tokko yeroo baay'ee namoonni kiristaana ta'anii dhugumaan saayintistii ta'utti warri amanne jiru. Saayinsii fi kiristaanummaa wal morma warri jedhan jiru. Kun gaaffii guddaa ture. Tokko fakkeenyaaf saayinsiin faallaa kiristaanummaatti warri jedhan jiru. Kiristaanummaan faallaa warri jedhamu jira. Wanti sun garuu sirrii akka hin taane saayinsii sirriin kiristaanummaa akka hin mormine kiristaanummaa saayinsii sirrii akka hin mormine sababni isaa saayinsiis waaqayyo akka namaa fide. Kanaaf maddi saayinsii hundumtuu maddi argannoo hundumtuu waaqayyo akka ta'e. Kanarraa kan ka'e jalqaba kitaaba inni barreesse saayinsii kitaaba qulqulluu kan jirudha. Muuxannoo namoota saayintistoota maal turanii eessaa ka'anii tokko bu'aa bahii jireenya isaanii gaafa nu hubadhu ani saayintistii ta'uu akka hin danda'u jechuun otoo saayintistii ta'anii hin barreessan 2019 dura. Maaliif muuxannoon isaanii maal turan Albert Einstein akkamiin akkas ta'e maal ture jireenya hafuura isaa jireenyi foon isaa akkamiin chaalenjii keessa darbe muuxannoo namoota kanaa ilaaluun dirqama ture. Macaafni qulqulluu maal jedha ture. In mormamoo in deeggara gaafa ilaalu wantoonni sun akka waliin mormine. Kanaaf rakkoon tokko karaa foonii gaafa ilaaltu rakkoo adda addaa jiraachuu danda'a. Namoonni muuxannoo rakkina ana caala dabarsanii jiraachuu danda'u. Kanaaf isaan erga milkaa'anii milkaa'uu hin danda'a kan jedhuuf waa'ee muuxannoo isaanii baruun dirqama ture. Laayinii sanarra deemta ta'e karaa qorannoo deemta ta'e karaa waa'ee qorannoo sana beekuun dirqama. Waa'ee daldalaa deemta taanaan waa'ee daldalaa jalqaba qorachuun dirqamadha. Waa'ee gaazexeessaa taanaan waa'ee muuxannoo gaazexeessaa fudhachuun dirqama. Otoo sanan beekin jalqaba warra ta'e nama sirrii yookiin piroofeshinaalii sirrii ta'a jechuun ulfaata. Kanaaf laayinii irra deemnu irratti tajaajilaadha taanaan tajaajiltoonni durii akkamiin tajaajilaa turan muuxannoon isaanii maali diroobakiin isaanii rakkinni isaanii qaawwi isaanii maali jedhanii hubachuun dirqama. Sanaaf kitaaba sana barreessuun dirqamadha. Tokko macaafni qulqulluun maal naan jedha karaa waaqayyo irraa kaachuu hin qabu kanam tokkotti. Lammaffaa immoo kiristaana ta'anii saayintistii ta'uun hin danda'amaa isa jedhu ofii kitaaba sana barreesse. Voolumii tokkoffaa barreesseen ture. Voolumii lammaffaa immoo dhiyoo kana fuundoo kanatti maxxansa.
Inni lammaffaa kitaabni nuti barreessine hiriyaa koo Boleessa koo Biqilaa Raggaasaa duukaa waa'ee ciitii moo'ichaa fi barattoota kiristaanummaa akkasumas yuunivarsiitiidha. Kunis waanuma keessa dabarre waan ta'eef barataan akkamitti yuunivarsiitii galee jireenya balance life kiristaanummaa duwwaaf otoo hin taane nama kamiif kan hojjetudha. Fakkeenyaaf namni kaayyoo baheef akkamitti yuunivarsiitii keessa galee baha otoo hin galiin maaltu isa mudachuu danda'a. Yuunivarsiitii keessa chaalenjii maaltu jira. Egaa baheeyo chaalenjiin jiru maal fakkaata. Kuni kiristaanummaa duwwaaf otoo hin taane maybe waanuma caqasa muraasa qabu malee nama hundumaaf kan hojjechuu danda'u. Fakkeenyaaf namni kaayyoo qabatetti yuunivarsiitii keessa lixee egaa lixee maaltu isa mudata bahuuf maaltu isa mudata egaa bahee maal gochuu qaba kan jiru irratti kitaaba barreessine. Inni gara biraa kitaaba chaaritii duukaa wal qabatu Ingiliffaan kan hin barreesse waay kan jettu maaliif kan jettudha. Kitaaba walolooti. Kitaabolee kana sadan already maxxanseera. Kitaaboleen gara biraa maxxanfaman immoo maxxanfuuf jiran immoo kitaaboleen gara biraas immoo fuulduratti kan maxxanfaman jiru jechuudha. Egaa isa darbes dubbisuutii qabna. Isa ammaas immoo abdii guddaadhaatiin si eegna Dooktar. Waan hedduu namatti tolu baay'ee kaasne jedheetiin abdadha. Dhalootni kun kanarraa waa guddaa horata. Lafa duwwaarraa yookaan baay'ee iddoo fagoo ka'anii iddoo guddaa ga'uun ni danda'ama. Yeroon akkasitti si wajjin taa'ee haasa'u Dooktar. Garri fuuldurri kee saayintistii mataata jedheen abdadha. Dubbiseera argeera waan ta'eef akka addunyaattis akka biyyoota hedduutti namoota muraasa filatamtan piroofeesaroota Dooktar Jiinanus dabalatee waa hedduu dubbisee argeera. Umurii kanatti kun carraa guddaadha. Deemsi kee toorma sanatti fakkaata. Amma deemsi koo fuulduratti waan inni hojjedhu jalqaba irratti isumatti jette hojii qorannoo irratti fufuudha. Lammaffaa immoo gara hojii chaaritii isin jalqabetti fufuudha. Sadaffaa immoo Waaqayyoon tajaajiluudha. Kanaaf mul'anni koo wanneen sadarratti kan xiyyeeffatu. Tokko hojii qorannoo nama gargaaru. Sadaffaa immoo Waaqayyoon tajaajilu. Sadanuu immoo hin deemu ulfaata. Hin deemu. Wanti wal morku hin jiru. Namatti tola milkaa'u egaa maatii qabda bara darbee fuute. Maatii qaba. Maatii dhaabbadheera. Mucaa tokkos qaba. Hedduu namatti tola. Egaa dhalootni ammaan nu daawwatan bu'aa bahii jireenya kee hedduurraa waa guddaa akka argatan irra deebi'ee dubbachuun barbaada. Garuu daandiin nuti qabannee jirru hundi keenya garaagari waan ta'eef milkaa'ina haga kanaa bira ga'uu keef sababni maalidha? Dhalootni immoo milkaa'ina akkasii argachuuf daandii akkamii hordofuu qaba kan jedhu mee sirriitti nuu kaasi dhumarratti. Inni guddaan milkaa'inni ani ofii koyyuuf balaa hedduu ofitti fida. Diinni milkaa'inaa jalqaba dhuunfaasaati. Akka dhuunfaa kootti wantoota sila kaaserraa ani yeroo lama ofii koof ajjeesu murteesseera. Yeroo lama of jalaan miliqee jechuudha. Waaqa ofii koof jalaa na miliqsee yeroo tokko rasaasaan akka rukutamuuf yeroo tokko kan qorichaaf liqimsuuf yaadee yeroo lama namoonni dhuunfaan ajjeesuuf gaaniiru yeroo lama immoo qaamni hidhatee yeroo lama balaan na mudateera. Tokko balaa xiyyaaraan na mudate Veetinaam keessatti yeroo tokko balaa konkolaataan na mudate yeroo lama dhukkuban na mudate. Gara kudhaniitu du'a kudhan jalaa ofii koof dabalatee du'a kudhan jalaa miliqee jechuu hin danda'a. Jechuun lama. Egaa kun isa mul'ataadha malees ni mul'anne immoo hedduu ta'uu danda'a. Maal jechuun barbaade waa'ee milkaa'ina irratti gaafa dubbannu tokko diinni milkaa'ina keenya onu ta'uu danda'a. Sababni isaa ani ofii kooyyuuf balleessuuf yeroo meeqa yaaleera. Kanaaf inni guddaanii namoonni yeroo baay'ee mul'ata qabaachuu jedhu. Inni gaariidha. Mul'anni koof mul'anni kee tokko miti. Namni mul'anni isaa sangaa tokko bituu yoo ta'e yoo gaafa sangaa sana bitate mul'anni isaa milkaa'eera. Inni tokko immoo yoo sangaa 10 bituu ta'e mul'anni isaa milkaa'eera. Inni guddaan waan keessa ofii jiraataniif achiif gochuu yookiin immoo galma ga'uudha jedhee yaada. Kun immoo gatii nama kaffalchiisa. Keessumaa macaafa qulqulluu irraa gaafa laaltu namoonni mul'ata isaanii gatii kaffalan warra akka Yoosef fa'aa jiru, warra akka Daani'el fa'aa jiru. Kanaaf mul'ata caalaa kan gatii nama kaffalchiisu hin jiru. Har'a jechuun immoo bor miti. Amma biyya keenya keessatti dargaggoonni gaaffii adda addaa qabaachuu danda'u, hojii dhabuu danda'u, kan hiyyuma keessa jiraachuu danda'a, namoonni dhukkuba keessa jiraachuu danda'a. Inni haa ta'u rakkoo hin qabu. Garuu sanuma keessa ta'anis anarraa dhukkubee argeera, balaan argeera, hiyyumas argeera. Waan hundumtuu yeroo egaa akka darbu. Inni guddaan akka darbu beekuudha. Lammaffaa har'a jechuun bor miti. Sadaffaatti immoo yeroo itti fayyadamuudha. Arfaffaa immoo gatii nama kaffalchiisu hunda kaffaluudha. Taa'anii wanti argamu hin jiru. Wanti taa'anii argamu hirriba qofaadha. Malee hundumtuu gatii nama kaffalchiisu inni guddaan cimanii hojjechuudha. Kanaaf akkuma naa kaasuu yaaldeyyuu wanti achirraa bare Hong Kong irraa namoonni achi waa'ee nama haasa'u otoo hin taane amma biyya keenya keessa namoonni gaafa teessee ilaaltu mana bunaa jala ta'anii abaluun makiyaatoo dhuge asiin darbeera achiin darbeera. Achi ta'anii waa'ee namaa haasa'u mana bunaa jala ta'anii sa'aatii hedduu akka guban beekamaadha.
Meebi kun haala adda addaa ta'uu danda'a haala biyya keenya keessaa. Garuu wanti achirraa argee akka gaariidha jedhee yaadu namni maatiin iyyuu obboleessa maal akka hojjetu hin beeku. Nan yaadadha hiriyyaan koo tokko obboleessi kee maal hojjetannaan maatii lama qabu abbaa fi haadha qabu 4 ta'anii jiraatu obboleessi kee hojii qabatannaa yeroo duraa hojii qaba ture garuu amma waan inni hojjetu hin beeku jedhu. Garuu mana tokko keessa jiraatu. Meebi muuxannoon hawaasummaa isaa badaadha garuu dhimma yeroo itti fayyadamuu irratti baay'ee gaariidha. Hawaasummaan isaanii piyuuriidha. Garuu namni waa'ee namaa haasa'u, namni waa'ee namaa dubbatu hin jiru. Hundumtu waa'ee isaa jiraata. Ati makiinaa bittee wanti kana uffattee ati milkooftee ati namni waa'ee harka namaa rukutus hin jiru. Namni negatiivitiin nama ceepha'us hin jiru. Kanaaf inni guddaan waa'ee namaa irratti xiyyeeffachuu dhiibnee isa uumamneef galma gochuu. Namni galma ga'uudha jedhee yaada. Inni guddaan yeroo baay'ee namoonni waa'ee namaa waa'ee adda addaa irratti xiyyeeffatu. Abalu milkaa'e jechuun milkaa'ina isaati ani milkaa'ina kooti. Kanaaf kan koof jiraachuun qaba. Abalu saayintistii ta'een saayintistii ta'achuu miti. Abalu daldalaa beekamaa ta'een daldalaa hankoo jira. Kan koo maal jedhanii waan keessa ofii jiru beekuudha. Fakkeenyaaf inni tokko qotee milkaa'uu danda'a, inni tokko daldalee milkaa'uu danda'a, inni tokko tajaajilee milkaa'uu danda'a. Inni guddaan garuu mul'ata ofii keessa ofii jiru beekuudha. Achan gaa jedhanii sammuun ofii gaafa rafoon gaafa dammaqan achi ga'uun qaba kan jedhu sanarratti hojjechuudha. Kanaaf inni guddaan waan hundumaaf gatii kaffaluudha. Riba dhabuu ta'uu danda'a, yeroo dhabuu ta'uu danda'a, meebii riisorsii ofiitti fixuu ta'uu danda'a. Waan hedduu gatii nama kaffalchiisu waan ta'eef waliigalatti kan hin jechuu qabu mul'ata ofiif gatii kaffalu yeroo itti fayyadamu inni guddaan immoo nama ofii yookiin ollaa ofii ilaaluu dhiisanii siistemii keessa ilaaluu dhiisanii kaayyoo ofii duwwaa fuulduratti fiiguun nami kamiyyuu hojii kamitti inni tajaajilus inni daldalus inni baratus inni biyya bulchus inni whatever hojii isaa keessatti milkaa'a jedhee yaada. Inni guddaan garuu waan hundumaa garraatti milkaa'inni kamiyyuu waaqayyotu namaa laata. Sababni isaa namni yoo jiraate malee milkaa'u jalqaba jiraachuudha. Sababni isaa du'aan milkaa'edha jechuu hin dandeenyu. Inni jalqabaa jiraachuudha. Kan nama jiraachuu waaqayyoodha. Kanaaf namni tokko milkaa'uuf jiraachuu qaba. Egaa jiraateet kan hin hojjetu. Waaqayyo immoo nama jiraachita fayyaa yoo nama laate yoo nagaa nama laate balbala namaa baadha. Isa namaa laatetti immoo harka nuu laatetti immoo miila nuu laatetti immoo deemnee hojjechuun dirqamadha malee waaqayyo waan takka namoonni tokko amantii tokko keessa ta'anii waaqayyo provide naa godhaa naa harcaasa naa kenna warri jedhamu siistemiin kun jijjiiramuu qaba biyya kana keessatti keessumaa namoonni tokko waa waldaa dhaqaniif waan tajaajilanii waan kadhatanii waaqo namaa laata jechuun sobadha. Sababni isaa waaqayyo amantii kamuuf abbaadha malee amantii tokko miti waaqayyo nama hundumaa provide godha bokkaa hundumaaf roobsa harka hundumaaf laate miila hundumaaf laate garuu waaqayyoon beekuun gaarii tokko hojii hojjennu waaqayyo nu eebbisa lammaffaa immoo fayyaa nu laata kanadha malee wanta adda nu godhu waaqayyo kophaatti waan nu laatu hin jiru. Kanaaf ilaalchi biyya keenya keessaa geeddaramuu danda'a, haalli biyya keenya keessaa jijjiiramuu danda'a. Inni guddaan hin hawwu biyya keenyaaf nagaan akka ta'u hawwaa keessumaa naannoo baadiyyaa naannoo adda addaa jiraniif nagaan akka ta'u hawwaa kanadha jechuudha. Guddaa galatoomii Dooktar turtii baay'ee bareedaa waliin qabaannee gaaffiif deebii hawwataadha jedheetiin abdadha. Namootni biyya keessaa biyya alaa ta'anii nu daawwatanis ergaa guddaarraa akka isaan argatan homaa shakkii hin qabu. Tarii waan ani hin kaasne hafeera wanti jettu yoo jiraate kanumaan wal qabatee wantoota dabarse keessaa namoota muuxannoo ta'u hojii tola ooltummaati. Keessumaa yeroo ammaa kana namoonni bakka adda addaatti rakkina adda addaa keessa jiraachuu danda'a. Inni guddaan hawaasni keenya wal utubuu qaba. Anna yaadadha chaaritii mana dhaama keessatti hin jalqabee itti fufee kophee qulqulleessee namoota hedduu gargaaran ture. Mana dhaa keessattis bakkeettis Jimmaa Yuunivarsiitiitti yeroo baradhuyyuu gara nama 25 qaba ture barattoota abbaa fi haadha hin qabne kanan barsiisaa ture. Yeroo Wallaggaatti deebis hojjechaa ture bara 2019 keessa immoo officially generation for generation dhaabbataa dhalootaaf jedhu hundeessine barattoota abbaa fi haadha hin qabne gara nama 500 gargaaraa turre hamma 2024tti. Booda garuu haala tokkoon itti fufuu hin dandeenye malee hojii chaaritii hojjechaa ture. Ammas immoo wal gargaarree dhaloota kanaaf akka hojjennu abdiin qaba. Inni guddaan karaa chaaritii duwwaa ta'uu hin taane namni ollaasaa akka gargaaruun barbaada. Firasaa lammiisaa akka kaasuun barbaada. Barri kun hin darbaa. Lafarras bara hammamee akka jiraannu hin beeknu wal gargaaruun wal utubuun gaarii walii yaaduun gaariidha jedhee yaada. Ergaa guddaadha egaa dhaabbati keessa generation for generation jettamti. Yeesii waliin namoonni hojjechuu barbaadanis quunnamuutii ni danda'u waan ta'eef inni immoo hojii hunda caalayyuu jajjabeeffamudha. Karaa kee umurii kee hafe hundumaa gaasiifa milkaa'u nagaa guutuu si hawwinaati nama guddaadha. Biyya kanaaf bu'aadha. Ardii keenyaaf illee addunyaaf nama kana caala sichi bu'aa taatu inniiti amanna. Guddaa galatoomii karaa hundumaa milkaa'e.
isinis guddaa galatooma eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa turtii keenya har'aarraa waa guddaa akkasiin barattan homaa shakkii tokko hin qabnu. Keessummaan koo har'aa immoo Dooktar Jinanuus Fiqaaduudha. Barsiisaa fi qorataadha. Saayintistii jabaa borii jenneeti amannaa. Nama bu'aa bahii hedduu dabarsee waan guddaarra jiruu fi waan guddaaf jiratudha. Isaan guddisnee galateeffannaa torbee isaa ol fakkaataatti keessummaa mo'aa biroo qabadhee kan hin dhiyaadhu ta'a. Gama ogummaa kaameraan Raabseenaa Darajjeen waliin turtee jirti. Qophiileen televizyiinii mo'aa afaan biroon itti fufuu turtii gaarii.